Oromoo bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoof araarri Waaqayyoo si waliin haa ta'u. Waan tokko isinitti himuu barbaade. Innis maalinni YouTube chaanaalii kiyya subscribe naaf godha isiniin jechuu barbaada. Kana taansee immoo dhaamsa xiqqoota akkan isiniif qabaarraaf jechuudha. Innis dhaamsi kiyya eenyuu fi warra shamarraniiti. Haala yeroo kanarraa yeroo amma deemaa jiru kanarraa jechuudha. Nuti shamarranii yoo kabajaa keenya ofirratti qabne abbaa barbaadde wajjin jiraachuu dandeecha. Abbaa barbaadde wajjin jiruu kee godhachuu dandeecha. Akka barbaaddetti jiraachuu dandeecha. Eegaa akka barbaannetti jiraachuu dandeenye, eegaa abbaa barbaanne wajjin jiraachuu dandeenye, maaltu qoricha nu nyaachisaa, maaltu summii nu obaasaa, maaltu kirooriksii nu obaasa? Dhugaa waan tokko gaafinatti ta'e bara. Ofuma keessanii kabajaa keessan akkanatti ofirraa duuddanii lafa gootanii booda immoo yoonkan Waaqayyo maa akkas na gootee, yoonkan immoo akaleen akkas na godhee, tolaat akkas na godhee, tolasaat akkas na godhee bu'aan qabu bara. Nama tokko gaafa jaalattu ija takkaan laali. Dura gaafa laaltu ija takkaan laali. Gaafa jaalattu immoo onnee gimmaashan jaaladhu. Gaafa taasoftu immoo gimmaashan taasise. Dhugaan siin jedha. Fixxee yoo jaalatte gaafa jibbitu immoo fixxee jibbuun si dhiba. Gaafa fixxee jibbitees fixxee jaalachuun si dhiba. Kanaafuu yani akka jibbuu sitti tolutti akka jaalachuun sitti tolutti. Yoo jaalatte irra bu'aa qabanatti fakkaatee akka koottee jechuudha. Kanaafuu dhugaa ijoolleen shamarranii keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jiru yoonkan jirtan baay'ee tokko nama saalfachiisan akka amma deemaa jiru kanatti. Hinde baatuma maaltu bahe wannan jirre fiddanii bara aadaan jirre fiddanii bara akkam gazzaba keetiin ati gazzaba keetiin dhiira bitatta. Hinde dhiira si bitata malee ati dhiira ofii keetii akka shunkurtii akka corqaatti bitachuu jechuun sheemidha akka kootti. Sheemi. Dammi taa'ee fi dubarri teecha gabaan dhabuudha Oromoo. Yoo kabajaa keessan ofirratti qabdan, yoo kabajaa kee ofirratti qabde, yoomiyyumaa abbaa barbaadde wajjin jiraatta. Wayi umurii kee guutuu biyya namaa turta? Hojjetadhuutoo gali biyya keetitti. Piroofeesara, injiinara, dooktoratu si fuudha. Yoo ati sammuu qabaatte jechuudha. Birrii osoon hin qabaanne yoo ati sammuun kee fayyaa ta'e, yoo ati fayyaa qabaatte abbaa barbaade si fuudha. Ati biyya namaa teechee akaleerraa fiqiriinna qabee, tolaarraa fiqiriinna qabee, tasammaarraa fiqiriinna qabee jechaati oolte mee maa inni bu'aan kee? Maqaan kee hin bade, maqaan warra kee hin bade, maqaan shamarranii hin bade. Mee maa ittee biyya mee gaafuma biyyatti galtu maa ittee biyyatti galtame? Maal hin tokkorraan barattani? Kaleessa takka kirooriksii dhugde. Har'a immoo takka nama gandaa fiddee kunoo kanarraa na qabee fiqiree. Piliis shamarran dhugaa dubartii ta'uu kootti baay'ee ofitti gadde. Waan tokkorraa hin barattan yoo namni isin gorsi hin dhageessan of rakkasiisatuma ooltan akka raareessan bakkuma argeetti amma roobni gaafa roobe karuma wanni irratti raaraati oolamte. Akka raareessan of hin gaggatin akka qoshaashasan. Afaan keessa walitti qabadhaa ta'a. Bifa sinii kennetti fayyadama. Kan waan sinii kennetti fayyadama. Bifa keessan of hin balleessina yaadan. Gaafa yaanni sitti baay'ate. Gaafa asaabi sitti bifuma kee bareedee jiru kanatu si bada jechuudha. Dhiiraaf jettee gaafa of ajjeessu. Dhiiraaf jettee gaafa summii dhuddu. Mee maal sitti fakkaata? Hinde haadhiif abbaan kee gaafa wal fuudhan dur gaafa wal fuudhan jechuudha. Akkamitti wal fuudhan? Maaliif akka haadhiif abbaa keenya sanitti jiraachuu hin dandeenyu? Maaf aadaan jirre baasnaa nu? Maa waan hin jirre uummatii oole? Waan jiru sana siraatiin itti fayyadamuun beeknu? Maan nurraa baratu waan namni sirraa baratu hojjedha. Waan namni si arrabsu. Waan namni waan hin taane sirratti hojjechaatii oolu dhiisi waan namni sirraa baratu hojjechaa oolu. Waan namni sirraa baratu haasa'aatii oolu. Duraani
Abbaa feeti footoo ergaa turte. Abbaa feeti birrii ergaa turte. As baatanii iyyitan. Har'a immoo nama kanarraa fiqiriin na qabe, baarraa fiqiriin na qabe, caarraa fiqiriin na qabe, emmiirraa fiqiriin na qabe jettee gaafa as baatu dhugaa baay'ee sinatti gaddaan. Dubartii ta'uu kiyyaaf dhugaa baay'ee tokko na gaddisiisa. Please fira qabna. Beetasaba qabna. Abbaa manaallee qabna. Obbolaan qabna. Haadha qabna. Nurra kasiisina. Hojiif biyyaa baane. Hojjetannee biyya keenyatti galle. Sinan kadhadha dhugaa. Yoo kadhaa dhageechan machee min dhageechan sin. Ofirra kasiisina. Nurra kasiisina. Nun arrabsiisina. Walitti qabadhaa taa afaan keessan. Hojii keessan hojjedhaa. Warreen ala dalagdanis. Warreen immoo akka kootii kana mana madaamii keessa jirtanis. Please. Dhugaa waaqa haadha teessanii yoo haadha teessan jaalattan. Amma yebaasee dhufe bari yebaasee. Waanuma har'a kan dhageechu kan boru dhageenyutu caala. Kanaafuu warri shamarranii of eegaa. Dhugaa of eegaa. Qalbii teessan eeggadha. Lubbuu teessan eeggadha. Abbaa barbaadee tolu kadhaabde boru fuudhamin. Ati abalurraa fiqiriin si qabee atarra of fuutee of ajjeessee of fannistee yoo duute inni boru fuudha nama bira. Wanni sadaangessu hin jiru. Garuutuyyuu immoo situ of dhaba jechuudha. Kanaafuu adara keessan hojjetadhaa gara biyya keessanii galaa. Biyyatti dhiirri akkanatti jira. Ani akka barbaade feetu injiinarii, feetu dooktorii, feetu piroofeesarii, feetu astamaarii, feetu diyee maadhee sitti. Feetu qotee bulaa soo barbaadde. Feetu warra qaasiraa hojjetu soo barbaadde. Warra kulee hojjetu soo barbaadde. Dhiirri akkanatti jira biyyatti. Hojjetadhu too gali. Biyya namaa teessee mataa keef maraachite biyyi ittiin siyaasaati hin oolini. Maqaa warra keetiin nyaatini. Maqaa fira keetiin nyaatini. Maqaa obbolaan keetiin nyaatini. Hojjetadhu galiitoo. Biyyatti gaafa ati booluma geeche biyyuma geeche jechuudha. Akka horiis yaa'a dhiirri. Afaadha. Dhugaan sitti hima. Haga beekurraa jechuudha. Kanaafuu maqaa keenya nyaatinaa sinin jechuu barbaada. Kabajaa nurraan fuudhina. Yoomiyyumaayyuu nuti dubartoonni jechuudha. Yoomiyyumaa kabajaa takkittumaaf jechuudha. Xannacha takkaaf foon ajaa jedha Oromoon. Maqaa keessaniif hundi keenya faallamnee jira. Yoomiyyumaa kabajaan argan. Eewutu kabajaa nurraa fuudhee isinuma. Kanaafuu kabajaa keessan eeggadha. Kabajaa warra keetii eeggadhu. Kabajaa fira keetii eeggadhu. Kabajaa hiriyoota keetii eeggadhu. Waan hiriyaan keessirraa baratu, waan biyyi sirraa baratu, waan lammii keessirraa baratu hojjedhu. Kanaafuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jechaa dhaamsin har'a qabadhu dhufe kanumaa naaf galatooma naaf jiraadha. Kanatti aansee immoo waan tokko isiniin jechuu barbaada. YouTube chaanaalii si'aatii kanatti ijoolleen Oromoo bakka hamma dandeettii ofii waan danda'an irraa baay'ee isaanii banatanii jiru. Anis illee sababuma saniitiif maaf ani yoo hin bananne jedhee banadhe. Wal miqqanuu osoo hin taane gandaa wal qooduu osoo hin taane bifaan wal qooduu osoo hin taane like godhaa fi subscribe godhaa fi kalaas rakkina hin qabu kiisii keessan keessa baastanii wanni kennitaniif hin jiru. Isinii galee namni tokko gaafa dhukkubsateedha riyaala takka saataatu birrii takka saataatu kiisa kee keessa baastee kennitaa waan ta'eef kun immoo waan si baasisu hin qabu waan ta'eef like godhiif subscribe godhiif bakka kanuma. Wal bira dhaabbachuun nama saniif ta'uun kanumaan jechuudha. Kanaaf Oromummaa keenya wal bira haa dhaabbannu waan hundaan isiniin jedha. Walaa gorsinuu, wal arrabuu, wal arrabsuu dhiisatu wal gorsamee yoo danda'an bakkuma jirtanitti. Anamni fakkeenyaaf gaaddanyaan qabamu safara kanammoo nama jiraatu jira. Akkuma wal bira jirtanitti wal gorsaan isiniin jedha. Akkuma walitti dhiyaatanitti mee maqaa keenya nu nyaatina. Abashaanas irra deemtee waan jechaatii jirtu hin dhageessanii.
yaani amaaraa gadi ba'ee to'i fiqiriidha jedhee dawaa dhugee eessatti agarta waan akkanaa kanaas irra deematee jira. Ammumaayyuu jalqaban jechuudha. Mee waa hundaan maqaa nu nyaatina. Waa hundi mataa keenya nu dhiphisee jira. Isin immoo nutti hin dabalamina dhugaan isiniin jedha Rabbi. Kanaafuu naa galatoomaa isiniin jedha guyyaa gaarii naa qabaadha.